bilisa. Jabaadha. Qoosaa miti yemir dhugaa dubbachuudhaaf itti jabaadhu dandeettii addaa qabdu. Garuu dandeettii kee kana hin baasne of keessatti hin argine yookiin. No, walaloo haaraallee barreesseetiin garuu akka guyyaa jalqabaa ta'uu hin barbaadu jalqaba irratti dubbisee irratti qo'adhee maal akka jedhuu fi maaliif akka barraa'e irratti hubadhee yookaan immoo irratti qindaa'eeni dubbisuu barbaada. Mansi midhaan dubbisu akka guyyaa jalqabaa ta'uu hin barbaadu. Gaafa duraa akkuma qopheessiteen fiddee jechuudha. Akkuma barreessiteen. Barreessee osoon si'a tokko irra deebi'ee hin dubbisini akkuma barreessan immoo deebi'ee anatu barreessee miti kan dubbisuun adda baasa jedhuuni fidee ma dubbisee yaa garuu hin danda'amu. Garuu namnis na waraabaa jedhee yaanne akkuma qopheessee nan fida garuu waraabamee gadhiifama. Beeki gaama namni kanaa booddee kaameeraa baatanii si jala deemu beeki. Yo tak tapi kena guys. Nura kasame. Lukawan. Amma garuu ati macca ati garuu biqiltuu har'aati qosi qaama waliin yaanne garuu yeroo ilaaltu keessatti. Akkam sida. Biqiltuurra naqabuu baatus biqiltuu akka obboleetti kiyyaatti nan jaalladha. Dhugaa rabbiin jalqabu warra kaasa jechuudha. Amala qabeettiin dhala durbaati bar. Galatoom. Biqiltuun nam yaa amala ni qabdi nama hundarra yoo amala ni qabdi haa ta'us garuu akka obboleetti kiyyaatti dhugaa rabbi biqiltuu baay'ee tokko hin keessa fadhaan. Abbaneeffattee deemti si galee. Amma jechisiisu ni onnee nama miidha si galee namni jaalaan qabee gonti biqiltuu biratti. Dhugaa rabbi. Biqiltuu akkamii nagaa isaatii fayyaadhaa nagaa isaatii jira hin jiramoo hin jiru akkamii. Isa kami? Birazarii moo jaarsa kooteetti? Biko jaarsi kee manu aarseera baay'ee jaarsa keetti aarree jira. Sitti ma jedhee yaa waan gidi carraasa erga dargadhee gaasiin noksu sitti ni madda. Mucaa chokoleetii fakkaatu kana. Mucaa buskuta fakkaatu kana akkamittiin inni macaan gurraacha jedhee too dubbata. No, dhiifama nagaa. Baay'ee ananna. No. Biqiltuu ilaal sanarratti galatoomiyaa urji. Thank you. Waan gaarii kaastee fakkeenyaa fi viidiyoon sun waraabamee yeroo share as inni kun share irratti godha. Inni sun share irratti godha. Dhiisi qorata. Gurbaan jaartii keessarraan fudhatu ati diimaadha macaan gurraacha diimadhee isinitti agarsiisu. Filter godhe. Ani garuu amma kee dubbadde bakka sanatti waraabame dhiyeesse. Dhiisi jedhaani turte. Dhiisi osoo mata jettuuni gidduu kanatti dooktorri dhufte ol baate sanbooda inni dagatta waan sana. Yeroo sana maaliif ilmi namaa hin dogongora waan ta'eef dhiisii akkasiin jedhamuun jedheen yeroo sana hamaa nam takkaalee dubbadde. Achi booda boromti isaa gastiin banee gasti gaafa hamkanu nama 200 na jala jira ijoolleen faamiliin kiyya hundi na jala seenanii maalidha jedhu achi booda gurbaa wayitu hin beeku ani isa hin beeku amma fakkeenyaa fi sin beekaa doktoraa fi qolataa hin beeka malee maammee hin beeku dhugaa dubbachuu hin beeku wal hin beeknu followers walirraa hin qabnu hin beeku ani innis nan beeku anis isa hin beeku inni na beeka ta'uu danda'a garuu ani immoo isa argees hin beeku. Achi booda akka immoo hiriyaa kee ta'e immoo nan arga waan ta'e wayina itti tokko banatee jiru sun beeku. Dhugaa dubbachuu fi macaasitti maammeen nama baay'ee tokko gaariidha. Dhugaan sitti wallaahi. Nama baay'ee tokko gaariidha garuu xiqqoosii ni jarjara xiqqoosii. Hammeenyaan qabu keessa isaati. Nama kana hunda ija takkaan laala. Jaalatanii kabajalee nama dandeettii addaan illee qabudha ammas. Hayyuu namaati. Garuu ilma namaa ta'ee waan dogongorreen jiru jechi sun guyyaa sana. Inna biqiltuu macaanii. Deebi'ee immoo akka balleesse waan beekee fi macaa dhiifama gaafatee jira beektaa olfi. Argeen jira. Dhiifama gaafatee jira. Na gaafatee jira. Okay, ani immoo jechuudha. Maca dhaggeeffadhu biqootillee
maccaarratti ani maccaan waggaa tokkoo fi ji'a 8 qofa naan gafa ani maccaarratti ani dhaladha. Inna na harsee bittee natti dhaga'ame. Obboleessi yaa akkas gurraacha jedhame mucaa chokkoleetii. Anaan gurraacha naan jedhe bakka mucaan kun jedheetoo baay'eetti qabame dhiifama gaafateera taanaan immoo gaa Oromoon dhiifama irra darbe taanaan hin ta'u isaaf dhiifama gooneerraa siinillee si jaallanna soddaa keenya sin jaallanna jechuudha maammeen soddaa keenya kana booda. Orjaati walii obboleessa maccaadhaan obboleessa. Obboleetti maccaati. Haadha manaa kiyya gara fuulduraatti turaati bakka gara fuulduraatti abbaa ilmaan 10. Maaliif yoo isheen obboleessa manni sareedha moo kudha maali? Ituma ta'e immoo soddaan hin kabajamu moo as kana keessee obboleessa koo as keessa sin jaalladhe taati maal taate mucaa? Koo qaban jaalala akka faranjiitti hin kan faranjiidha. Dirooni wal fudhadhaa baa rabbi. Dhugaa rabbi akkana laal ati obboleessa kiyya. Narraa deema macaa. No wal fudhadhaa baa achitti wal jaalladhaa maali nuun jedha dirooni baay'ee duuka. Bui, ani biqiltuu waliin wal funenna. Dirooni duuka bayi. Mbau do kan nakon. Maal gua sih duuka. Sana masin jalan. Saya mira keessa galchitee baastee kaateen bawata dirooni hojii kee. Dirooni seegaa jirti. Yoo san sirraan qabdu nutti deebita. Ayoon baay'inaan gasuma cufeen baasee galee amma rafuufanii. Mataadha bakka. Baafadhaa siin. Haaraa rakkoon hin jiru maali? Akka mutaalta sumaani abbaa isin jaaladhannaani. Jaaladhan beektuman tallee. No. Osoo nurraa ba'iiti osoo laabii hin cufatin dura isheetti arge. Itti arge ilaali. Amma fakkeenya obboleessa hangafatu bira jira. Shamarran koo akka dhiiraamti ammaan fakkaatumaan ta'e. Obboleessa koo bira taa'ee namni irra dhufee sin jaaladhanaan jennaan sin jaaladha jechuun yookiin jaalala nama sanarraa geewaloonni ulfaatu. No, ana dhugaa dubbachuuf ana biratti uumaa tokko jechuu hin dandeessu. Anillee ishee biratti uumaa tokko namaan jechuu hin danda'u. Akkasi. Ati obboleessa kee biratti nama tokkoon hin dubba jechuun nama jaalallee kee ta'uus yookaan immoo namatti feetu tokko yoo ta'es biratti akkati uumaa tokko dubbachuu hin dandeenye nan beeka. Obboleessi kan biratti dubbatu ni jira beektaa obboleessi tokko kan akka hiriyaatti sitti dhiyaatu. Kan isii mistira jireenya keetii itti himtu kan ittiin mari'attu ni jira. Ammas obboleessi ati qaanfattu irraa qaanfattu immoo ni jira. Iccitii kee dhoksitu ni jira. Garuu innumti ati jireenya keetiin mari'attu suni isuma bira teessee iyyuu nam tokko adda dhufee siin fedha siin jaaladha yoo siin jedhe ittisa keechuun ulfaata xiqqoosi kabbaadna. Jechuun itti sokke siin fedha jechuunis in ulfaata obboleessa bira ta'anii garuu immoo yommuu qofa obboleessa irraa adda ba'anii qofa ta'anii ittiin haasawata akkamitti na feetaa maal jettee keessa isaa waan jiru akkuma xabaatti illee ta'uu gaafachuu ni dandeessa. Ana bira teessee garuu haasawuu hin dandeenye mucayyoon. Ni qaanfachiisee amma dhugaa dubbachuuf ni dalagaa nama. Doktorri silaa sa'aatii kan qara taanee saba deemaa miniitti jedhan. Guyyaa lamaaf irra hin jiru waan jarri ta'anis hin beeku gaas. Biqiltuu mee walaloo wayinuu dubbisee jira naan jedhee ture. Biqiltuu walaloo wayii dubbisee mee walaloo maal walaloo jaalalaa ta'ee kan nama tasgabbeessu amma miira ajaa'ibaa wayii keessan jira jedhe kan nama tasgabbeessu wayinuu dubbisee yoo qabaatte. Amma siif walaloo jaalalaa dubbisuu hin danda'u jechuun yoo amma kee ani fata akkasitti eenyu walaloo jaalalaa si dubbisee waan biraatti geessu manni keenya beekta. Siifi miti anyway nan beeka siifi miti garuu anumaa fati qofittee waliin teenyu yoo walaloo jaalalaa dubbisee ammas gara biraatti geessanii ajandaa nu godhan. Haa godhani kaayoo gara biraatti yaadanis garuu anaaf osoo hin taane
waanuma namatti tasgabbeessu maal jennaan kun ola amma ergin gaafa doktora wal baree kaasee ergin gaafa ishee waliin lakkoofsa wal jijjiiree walii bilbiluu eegallee kunoo har'a qofa kan birratti isheen argin osoo isheen argin rafuu jedhu. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Haala keessaa waliin hin dubbanne. Dubbanne isheen qorataa waan jaallattuuf qorataatu dhorke. Atamaa dhugaa na rakkise ilaal. Maaliif jaallatti nama biraa jaallatu yoon siin jedhe wayi sila jaalalti himatteen dhuftu. Homaa tokko naan jechuun dandeessu. Wanti jedhu yoo jiraate rabbiin jajjabina siif haa kennu siin jedha. Xiqqoo si waan gara keetti jallifataa jirtu natti fakkaata gaafan taa'ee yaadu. Suutaa amma laale ergi deemtee feesbuuk asirratti wallaggaa jettee poosti godhatte sanuu libbi qirtsii bira jira bar. Waa jirti jechuudha bakka. Yaadaan badee dhugaa. Haa dubbisu. Haloo. Wala kaloo. Jirta? Ninja. Baddee bar kuttee yaadaan asitti dhiiftee. Wala kutee fagoon kee bar doktor mana bakka isheen jiraatu sanaa miti mana maatii isheetiin geedee yaada keessa. Wayi jaalala wajjii keenya wayi jaalala akkas gootee macaa. Dhugaa rabbiin. Macaa jilbaan deemsisaa jirti. Anaa mira keessa galee nama raggatu sanarraa na fuutee kunoo jaalala keessa na galchite wal dubbistu malee naan jedhaa qalbiin. Rakkoo. Gudii taane ani kanaan dursaayiti kanarra yoo irra ga'een beeku. Mee dubbisiifal tokko walalicha irra deebi'i. Duraan dursee walaloo ani kaleessa gadhiise sun jechuun maali rakkoo wayii hin qabaa. Yaa rakkoo inuma qaba nan beeka maaliif jennaan guyyaa lammaffaa kiyya waan ta'eef maal rakkate yookaan immoo bakka kamitti xiqqishuu mallee taatoo yookaan immoo baay'ee haa ta'u bakka kamii rakkoon isaa. Walalochi dhugaa dubbachuuf jechoota isaa gaafan laalu jecha bareedaa bifa bareedaadhaan barraa'ee garuu dubbisa irratti xiqqoo yeroo dubbistu ni saalfattaa ni kolfitaa ammallee sagaleen kee xiqqoo si gadi jedhee jira jechuudha. Walaloo akkasii sagalee kee ol kaasee akka nama maayikirfoonii qabatee dubbisuu jechuudha. Bifa sirrii ta'een jecha si walitti fidi walitti intinaa jedhiti dubbisi. Dhugaa baay'ee dandeessa. Baay'ee dandeessa. Hayyi.